Dhiiga saree gadi deebi'amee fakkaata akka ilaalaa jirutti akka itti dubbadhuun qabu dhiifama godhaa yoo jechootaan isin ka iddu ta'e kanaaf ummata walloo viidiyoo itti maxxanfachuu fi suuraa itti maxxanfachuu laayikii fi sheerii irraa funaanachuu ittiin leencaa fi maalii kana guurachuu kanaan osoo hin taane hospitaala Adaamaa guutuun ummata madaadhaan guutamee jira yeroo ammaatti. Ummanni kun nyaatan qabu dubartii gara 12 mana itti seenanii manguddoo haadha ilmaanii wayita gorra'anii ibiddaan gubanii har'a yoo argitanii jiraattan guyyaa har'aa horii lubbuun qabne afaan hin beeyne horii silaa ilmi namaa ilmatu san gorra'anii ajjeesaa jiran har'a keessa fiiganii horii jechuudha. Sadarkaa diinagdee kuffisuu sadarkaa maqaa kuffisuu irra jiranii ummanni kun hidhatee jira. Tokkummaan hidhate lammaffaa mallaqaan diyaaspooraan duubarra mallaqa itti gadi naqaa asii miti keessaan haga ala Ameerikaa fi Awurooppaa haga biyya Arabaa Sacuudi Arabiyaatitti faanoon hidhatee guututti yeroo ammaatti ummata walloo guututti duniyaarraa buqqisuuf duguggaa sanyiiti jechuudha. Itti jiranii as keessaa meeshaan tokkochi mallaqa miliyoona meeqaan bitamu ummata fannootiin ijoolleen qaqal'oon xixiqqoon ilmaa warqituu shugguxii takka lamaan ariitee ofirraa hamma dandeesse deebifte haga humna isii deebifte garuu kun meeshaa hagana gahu meeshaa inni fe'atee deemu waan sooshaal miidiyaa irra maxxanfamuu fi wanni lafarra jiru gargara waan walloo sooshaal miidiyaa irratti isin argitanii fi wanni walloo lafarra jiru gargara. Kanaaf bakka waan lubbuu qabutti waan furmaata ta'u ummata kana furmaata ta'u tokko tarii sagaleen kun ummata bal'aa bira gahuu ni danda'a. Tarii yoo kan dhagahan tahe biyyi kun hayyuu qaba. Abbootii gadaa jedhan qaba, ulamaa qaba, qeessota qaba. Mootummaa irraa qabee haga dhuunfaatitti namni lubbuu qabu, namni sirna qabu, namni mataan dalagu hin jira jennee abdannaa yeroo gabaabduu keessatti ummata wallootiif furmaata hin fiddan jennee isinirraa eeyna. Ammoo guddoo gaafa manni ardiisitti cufame balbala rabbi samii kanarraa siibana ummata wallootiif rabbiin furmaata haa godhu. Ummata walloo caalanumaa rabbi furmaata haa godhu. Ummata ofirratti du'e ummata jasanni qaamni isarratti du'e jechuun ummata ittisni qaama irra du'e ka abbaan fedhe isa nyaatee waraabessi fedhe isa nyaate homu tokko ofirratti hadoode kana rabbiin nu hirribaa nu haa kaasu niin jedha. Ulfaadha galatoomaa. Ana ganuma dubbadhaa dannu hundi isaaniitu majlisa irraa qabee jechuudha. Osoo dhiini naannoo birootti bu'e haqiiqaa walitti moo'e osoo dhiini naannoo biroo tahee qaata ibsi bahee maxxanfamee qaata miidiyaan garagalee dhiini walloo immoo dhiiga saree gadi deebi'amee fakkaata akka ilaalaa jirutti akka itti dubbadhuun qabu dhiifama godhaa yoo jechootaan isin ka iddu ta'e kanaaf ummata walloo viidiyoo itti maxxanfachuu fi suuraa itti maxxanfachuu laayikii fi sheerii irraa Sagoo bakka keenaa damaasuwa yaa ummata gaarii anaa kee damaasa bakka kumni kana rabboon nu haa kaasu farra ilmaan namaa kan hin qabne naasu rabbiin qodara isaatiin cabsee nurraa kaasu. Fi dhiiga wallootiin simannaa nuti amma yeroo tokko wanni kun goolabbiin argatu furmaatan argatu ummata bal'aa hagana gahu keessatti. Kanaaf akka itti dubbadhuu fi jechootallee yeroo aarte yookiin yeroo gammaddee daangaa dabarte jechi guutusi harkaa bada ummanni bal'aan hagana gahu ummanni islaamummaadhaan dur har'aa miti waggaa 800-900 har'aa islaamummaadhaan seenaa biyya kana keessatti seenaa guddaa profaayilii kenna maxxanfachuun tokko diina deebisee hin beeku. Walloo furmaanni maali kan jedhu gattaa'ee namni ummanni bal'aan hagana gahu bara kamuu nuti ramadaana shorbaa fi dhiigaan simannaa bara kulli dhiigaa fi ramadaana bara hunda shorbamaa fi dhiiga wallootiin simannaa nuti amma yeroo tokko wanni kun goolabbiin argatu furmaatan argatu ummata bal'aa hagana gahu keessatti. Kanaaf akka itti dubbadhuu fi jechootallee yeroo aarte yookiin yeroo gammaddee daangaa dabarte jechi guutusi harkaa bada ummanni bal'aan hagana gahu ummanni islaamummaadhaan dur har'aa miti waggaa 800-900 har'aa islaamummaadhaan seenaa biyya kana keessatti seenaa guddaa seenaa furdaa qabu kan taabi'oo hagana gahu wajji biratti xiqqaatanii sagalee dhabanii Oromoo dur yoon dhiini tokko bu'u yookiin namni tokko du'u guyyaa san ibidda bobeessitee loltee aartee sagalee taatee ummata kana furmaata taatu yeroo ammoo ummata bal'aa miti hayyuu guddaa ni qabna jennee abdannuu fi beektota ni qabna jennee abdannu hundi isaaniitu majlisa irraa qabee jechuudha. Osoo dhiini naannoo birootti bu'e haqiiqaa walitti moo'e osoo dhiini naannoo biroo tahee qaata ibsi bahee maxxanfamee qaata miidiyaan garagalee dhiini walloo immoo dhiiga saree gadi deebi'amee fakkaata.